ولا كون بيرامتا لو تاسيستن برجالتو متا سنتو جالي نبيو تهندا كانو في الدن سيري كفاف سيلي كفاهم بيكو ونافو ربين سيامارو dhugaa rabbiiti guyyaa 8 waan akkasiiti kanatti online irran turre mucaan maal ta'e jedheemmoo bilbila lamaaniinuu bilbileera bilbilni tokko naa ka'uudhumayyuu dide gidduutti immoo hojii qabadhe tana irra deebi'ee yaalle saniif baga nagaan deebite jechuun barbaada gammachuutti illee deebi'uudhaa baattu jechuudha gara sooshaal miidiyaatti irra jireessa wanti na yaachisu aangilii isa kamiraan akka ta'e ni beekta aangilii gama amantaatiin immoo aangilii gama oromummaatiin isa jedhu gaarii gootee beekta yoo namni balleesse gama waaqeffannaatiin kan jedhuu fi fakkeenyaa fi mucaan amma irratti duulamaatti jiru kun mucaan waan hin taane dubbates akka amantaa namaa xiqqeessutti dubbate kunis yeroo baay'ee argitetti yoo ta'e nama 2-3 yookiin nama 5-6 ta'an namoota hiriyoota isaa ta'anii ni hordoftoonni amantaa sanaayyuu gaaffii jala gasheera jechuudha wanta inni dubbatu maal yeruma hundumaayyuu sagalee kee ol fuudhi yeruma hundumaayyuu negatiiva dubbata namni dhaggeeffatu hin jiru. Amma akka bulchiisaatti jira eeyyeen sirna amantaa waaqeffannaa akka bulchiisaatti ni jira. Haa ta'utii garuu wantoonni akkas akkasii qajeelfama mana amantaa sanaatiin godhamaniiti miti kan isaan deeman. Amma gama kee dubbattee nama deessitu jiraachuu danda'a wanta ibsuudhaaf itti fayyadamtee aartee gadi baatee dubbatu jiraachuu danda'a sana immoo nama hundaa gadi bahanii waan to'achuu danda'an natti hin fakkaatu ani amantaa kiyyatu waaqeffannaadhaaf dubbisee fi jaalladheen hubadhe irraa kan miseensa amantaa sanaa ta'ee itti jiraadheetiin miti kana naa beeki garuu namni wal madeessuudhaa hin qabu walitti dubbachuudhaa hin qabu walii wajjiniin dubbachuudhaa qabaate marii yoo barbaade akka anaafati kun dhufnee walitti dubbannutti iddoo akkas akkasiitti kun naaf hin galu iddoo akkas akkasiitti kun maaliif ta'a jedhee yoo wal gaafate ustaazonni isaaniiti ustaazonni keessanii fi barsiisonni amantaa waayyuun galmaafaa dhufanii utuu mari'ataniiti anaan baay'een natti tola maaliif namni baay'een sagaleen kee ciccita jedhu beekaadha moo dhuguma isaanii no amma bareedaadha jalqaba sila duyyu ciccitaa ture naaw amma bareedaadha itti buufi saniifi anaan akkuma beektu wanti na gammachiisu walii wajjin hamma fedhe yoo ta'e adda addummaan yaadaa jiraatee walii wajjin mari'achuudha malee bo'oo 2-3 jecha walitti darbatanii wal madeessuudha miti garuu aaramee wanti dubbatamu baay'een isaa waan achiis bar namni dhugaa jette ni jira asiis namni dhugaa jette jedhu ni jira gidduutti miira obbolummaa kanarra ajjetaa deemuun kun gaarii miti jedhee tanan yaada galatu. Barruu kana sitti agarsiisa kun yeroo tokko ilaali. Sanyii inni ifaa kana bara 2013 irraa kaafnee nama ol beeknu nama beektee waa'ee Oromoo kana baay'ee leellisuudha. Tokkotu maal jedhee maxxanse Toleessaa Gurmeessaa kan jedhamu fuchii haadha ishee qotaa irreechi keenyaan munaaguu jalqabdee jedhe. Jennaan inni immoo maal jedhee ishee godha Komaandar Toleessaa Gurmeessaa walumaa galatti baqee haadha isaanii sirruma jettee argite. Look at bro again. Sanyiin ifaa kan isin iyyitanii Muhammad suni abbichuu nagaasaa ofirraa dhowwuu dadhabeetu waccuu si galee maammeen kanan godhu taanaan kaadii baqadhu. Ammas warri mana lama qabdan waan ilaalcha amantii keenyaan biyya keenya irratti nu doorsiftan hin dandeessanii. Seeraan nu himattu, heeraan injifannaa. Sallallahu alaihi wasallam jechuun maali? Sadarkaa kana irratti walitti muudii qabamaa jira obboleessa koo. It is huge. Guddaa kun beektee hin baay'ate. Dhugaa rabbiin siin jedha hin baay'ate. Gaafa hunda wallaalaa keenya akkana dubbachan ni jettanu. Isa warri waaree dubbate ganama dubbate ijoollee warri waarii dubbate ijoollee warra waariitu dubbatu maal jedhan waan mana sana keessatti osoo wanni kun dhorkamee hordoftoota amantaa biraa hin qeeqinaan arrabsinaan tuqina osoo jedhamee akka waaqeffannaatti barnoonni ni kennama ta'e bulshiitii waan akkanaa garbaaniin oofan obsa wal jaallanna wal kabajna oromummaa waliin gubachaa waliin boo'aa turre jenne sadarkaa kana garuu ija keessa qoma wal kaatii miti tokkummaan nu jennee dubbannu. Isa tamma jette kana tokkoffaa maqaan mucicha sicha jalqaba inni ofirraa dhowwuu dadhabdan jedhee sana ammayyuu abbichuu jedhamu sana baay'ee yeroo baay'ee naaf hin qabatamu kan sanyiifaa kana yoo fudhatte waaqeffattootuma galmaayyuu miti warri waaqeffattoota galmaa tahanii akka bilisummaa yaadaa godhanii qeeqa amantaatii fi jechoota hin barbaachifnee fi miira obbolummaa tuqa jedhee yaadu'anii kanneen dubbatan ni jiru. Fakkeenyaaf isaan keessaa tokko hiriyaa kiyyadha.
kana irratti waliif hin gallu walitti eenyumattu maaliif hin dubbatta akkamittiin maaliif waan akkasii jette jedheettan hima fakkeenyaaf amma sanyii yoo fudhatte nana mana galma guyyaa 20 walitti deeme guyyaa 20 deemee beeku guyyaa 5 waan deemee beeku miti warri galma buran warra biraadha warri sirnaa fi amantii nu jalaa badeeffanna jedhanii galma bulanii barataatti jiran barnoota amantii gaggeessifataatti jiran lakkoofsaan baay'ee muraasota sooshaal miidiyaa irrayyuu baay'ee hin jiran argiteetta yoo ta'e peejiin amantoota dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa folowariin inni qabus wanti inni raabsus hagas mara yeroo tokkoon obboleewwan kee koomentii jalatti barreessaa jirtan akka gootan obboleewwan kiyya amantaa keessan kabachiisuuf amantaa namaan arrabsina. Honestly, jaalatuun jibbus sila isinitti dubbachaan ture. Kun amma juusiidha yookaan dhugaatiidha miti. Kun na baasaa jedhe yoo namni natti amanee jedhe mirga isaatii kabajaa fi sinii galaa jira miti. Tokko lamas ta'uu iftoominaan namni amantaa namaa kanaaf quuqqamu yookaan amantaan namaa akka hin tuqamne barbaadu jira waan ta'eef kabaja isaaniitiif jecha amantaan keessan akka hin tuqamneef qaamota amantaa keessan arrabsisan qofa isarratti jechuudha. Hanga danda'amuun mormii barbaachisu gochuu qofadha malee amantaa namaan arrabsina. Because kan asirra taa'ee isin wajjin dubbachaa jiru ilma namaati haa xiqqaatu kabaja godhaafi maaliif namni yeroo amantaan isaa arrabsamaa bira taa'u itti dhagahamuu danda'a waan ta'eef kabajuma isaatiif asirratti amantaa nama kamiitu jechuudha narrabsina kabajaan dhaggeeffadhaa taaptaaf kooppiliing godha galatooma itti hubate obsa. Immoo maammenni dhugaa dubbachuufis badaasaa hin aaru yoo manatti dhagahame malee aarii isaan qabu amma yoo si arrabsanis inumaayyuu yeroo si arrabsanan irra aara yeroo isa kaan arrabsanin irra aara inni kan kiyyaammaa durumaayyuu miidhamaa. Inni kan kiyyaammaa durumaayyuu miseensa baay'ee hin qabu. Innan itti amanee innan ittiin jiraachuudhaaf deemu kun jechuudha. Anaan na jalaa dhiibameera jedheetiin hin yaada. Akkuma biyya kana keessatti caasaa biyya kanaa keessatti amantaan Islaamaa dhiibameera jettanii yaaddan sana daran waaqeffannaanis dhiibameera jedhee yaada waan ta'eef yoo xiqqaate inni maal jedhama inni kabajamuu barbaadu dursee kaana kabaju jedhama mitiiree barcuma ulfina abbaatuuf ittiin of jala deema jedhu mitiiree arrabsuudhuma hin feesisu kan jedhu kan gama akkamiiti amantaa qofa miti namumti kamiyyuu dhuunfaa isaatti illee yoo ta'e sana kabajachuudhaa qaba sana eeggachuudhaa qaba waan ta'eef koomantiin bu'ani kanan laalu utuu namni 49 na arrabsee utuu namni pozitiiva jecha niwutiraalis ta'e pozitiiva dabalatee namni 51 waan gaarii dubbateeti anaaf dhimma koomiti 49 irra 51 ni caala waan ta'eef yoo ani nama dimokiraasiitti amanu waan ta'eef 50+1 hin fudhadha akka barbaade namni nama arrabsuu danda'a silalleen yogguuti dubbattu koomantiiwwan as jalatti si arrabsaa jiran keessaa kan dhugaa jettee fi kan dhugaa jette siin jedhuu fi kan si jajumoo kan si arrabsutu irra baay'ata maaliif inni si arrabsu sun si aarsaa yaada jedhufa si kaasuu barbaadaatiin ture hundaafuu imaamee kiyya hedduun si jaalladhaa si kabaja amma aartee akkasitti dubbata haa jiraattu iyyuu malee guyyaan atitti jireenya kee chaaptariin jireenya keetiitti shiifti godhee sagantaa akkamiirraa sirna akkamiirraa akka ta'e gaarii godhee tanan beeka waan ta'eef iyyuu kabajaan ani siif qabu kan lakkoofsa qabu miti immoo si mararsiifadhas. Garuu akka aartee namoonni dubbii si tuqatan hin barbaadu akkas jettee turtellee akka jedhamu hin barbaadu kan kanarraa hafe garuu narratti akka hin dhiifne nan beeka waan fedhatu ta'a malee obsaan nafxanyaadhaan rukutamaa jira yoo jette obsaan kaanillee hafuuti obsaan amantaa namaa tuqee hin beeku jettee sababii kiyyaaf akkati addabaabaayii masqalaa dhufte yookiin bishooftutti fiiddee dhuftu gaarii godhee tanan beeka siin jechuun barbaada kanan sii kaasee fissanaafi amantaa kiyya immoo tuqxeetta jettee kabeetti yoo jiraatte iddoo akkasitti na jala xiqqeesseetta akka jedhu yoo jiraate immoo deebiin kennaa jechuudha galatoomi waamme kiyya yeroo si jalaan obsa wanni hin jedheefan ammas taanaan jechuudha namoota kabajaan wantoota akkanaa kana ba'anii dubbatan yeroo baay'ee falmii amantaa irratti gaggeeffamu amma yeroo darbee jedhe Lijaareediin yeroo amantaa ortodoksii arrabseera jedhanu gad dhuftee kaatee waan kana uummatatti dubbate waan kana dhiiraan dubbate uummata isaa kana dhiifama gaafachuu qaba. Gajjadee Lijaareediin fiddee kaatee asirratti dhiifama gaafatee uummataaf waan haphin ta'e waan mudate sana ibsa godhamee samboo dargachii galamee ka'een boodatti no kun hin ta'u mucaan kun amantaa sana arrabsee jira dirqama hidhamuu qaba jedhanii duula habashoonni nafxanyoonni gaggeessanuuni mucaan sun within a days maneedhaa keessa gaggalee jedhe beektaa obsa. Siigalaa jira miti Lijaareediin jechuudha. Biyya kana keessatti namoonni akka isaa beekamtii qaban Lijaareedii jechuun artiistii gameessa aartii Oromoo irratti illee hangas mara hojjechuu baatu aartii warra har'a isa duulanii jibbanuu kanarratti shoorri inni qabu leeviliin inni irra ture marti keenya iyyuu ni beekna siigalee. Mucaan kun jecha dubbate dhiifama gaafateera yoo ta'e seerri akkamitti jaj godha waan kana kan jedhamu hin laalta. Kan Oromoo gaafate attam fiiga siigalaa jira miti
Warruma hadda Oromummaa kana waliin sheer goone jedhanitu gaafa amantaan isaaniitu kan bineensa ta'ee mucaa kaleessa faarsaa turan mataan gaggaragalchanii isa qofa miti siyyuu arrabsutti deebi'anii jiran atuyyuu isa wajjiniin arrabsaa jirtanii siyyuu kun jechan taane siin jedhaa jiru si mataa kee jechuudha sii galee amantaa jechuun hanga kana shook si godha hanga kana bineensa si godha sii galaa jiranitti erga akkasitti beeku ta'e keenya qaamni nun dhukkubuu gogaa roobii uffannee deemaa jirra amantaan keenya yeroo wallaa kana abbaan fedhe arrabsu xiqqeessu amilee maaliitiin teenye isa wajjiniin teenye waa'ee Oromummaa dubbachuu dandeenya obboleessa keenya. Humna maaliitiin teenye waa'ee Oromoo wajjiniin dubbachuu dandeenya. Kanaafuu kan yaalli jaareedis kan arrabseera jedhamu gaafa ba'anii warri amantaa sana hordofan ardiin garagaltee citte jedhanii gaafa ba'anii iyyanii duulanii jedhan guyyaa sana hiisisan. Warra amantaa kana bayee gad bayee arrabsu amantaa Islaamaa arrabsu warra akkasii sun gad bayee dhiifama gaafachuu qaba yookaan dhiifama miti. Ergamaa Rabbi arrabsee dhiifamni wanta akkasii wajjiniin taphatu hin jiru. Dhuguma biyyattiin seeraan bulti yoo ta'e jedhe warri akkasii sun uummata fuulduratti ba'anii badii isaaniitiif adabbii wal fakkaataa argatu yoo ta'e eenyuyyuu tiraa hin godhu waan sana ofiif jedhee dabatee ta'a jechuudha sii galee hadda akka fedhe jechuudha angoobarii osoo dhugee machii keessa jiru gad ba'ee haqqisa yoo ta'e jedhe ani asirratti Oromummaadhaaf jedhee irra keessa dibeen deema yoo ta'e suni waliin nun adeemsisuu hin danda'u. Gufuu isa kaan osoo ofirraa hin fixatin osoo abjalaan qulqulleessin walitti gufuu taane sakaallaan Oromoo walitti taatu immoo dhugaa Rabbiin siin jedha saba kana ni cabsanii dhiifa manaa godhaate. Gufuun Oromaa salphaadha. Kaleessa sirna wayyaanee keessatti dhugaa dubbanne yoo ta'e jedhe gaafa akkasitti jechuudha matarreessi kireeshin koobiidhaan uummata adda facaasaa turan qeerroon Oromoo walitti bobbaatee harka duwwaa jechuudha yeroo tokkummaan falmattu bu'aa dhufee jedhe obsa jabeessitee beekta. Dhugaan siin jedha. Qabsoo qeerroo bara 2014, 15, 16, 17, 18 amma dhufee biyyi naangoo qabatutti haati qaattunus keessatti shoora baachaa turre jenne. Arginee jirra firii tokkummaan qabdu sii galee harka duwwaa jechuudha rasaasa sedatayyuu ofirraa gobuu danda'ee jira uummanni kun. Sii galaa jira miti. Bara biyyi keessa Oromoon gartuun biyyi faana gartuun faallaa biyyi garii nabaa hojjettee mataaf miila dhabdee har'a akkas callistee jechuudha beektee lukkuu haatirraa duute fakkaatti olii gadi wal faffacaasaa jiraataa jirtu Oromoon. Sii galaa jira miti. Gaafa tokko taanee dhaabbannu rakkoo nu mudate kamiyyuu nu injifanna. Garuu walitti gufuu taana yoo ta'e immoo diinni keenya bal'aadha. Amaara ofirraa sodaattu miti. Amaara miti kan baatni silxeerii siin ollaa keenya jiru muka nutti cabsite obboleessa kiyya gaafa tokkummaa dhabne jenne. Kana jabeessi hubadhu. Sabni bal'aan kun tokkummaa dhabuutu jaarraadhaaf rakkoo kana keessa oofaa dhufee jedhe. Kaleessa gaafa rakkoo fakkeenyaaf atammaa hordofaa amantaa waaqeffataati. Ani bara 2013 irreecha yeroo naqu 2013 2012 irreecha bishooftuu dhanna jennee dhugaa Rabbiin siin jedha. Yeroo achi dhannu sagalee waliin fuudhinaa jedhanii isa waa biraa miti. Maree hoo jechuudha obsa suuraa wajjin isitti fidaa evidence. Maree hoo isa jedhamullee amma bishooftuu keessaa garbaanii achi keessa dhimmitti hin jedhinaa sagalee ol fuudhanii yakkaa jedhamee akkamitti akka deemnee jenne anaaf Rabbiitu beeka. An Oromummaadhumaaf jechuudha malee waaqeffataan amantaadhaan wantoota akkasiitiin wal qabsiisee miti. Yeroon kana jedhu amantaa kee xiqqeessuuf hordoftoota amantaa sanaa xiqqeessuuf miti. Riyaalitiin beekuudha sii galaa jira miti. Qabsoo uummanni Oromoo godhu kana keessatti hordofaan amantaa kiristaanaas hordofaan amantaa pirootestaantiis Ortodoksiinis Pirootestaantiinis Musliimnis akka Oromootti kabajamuudha qaba. Shoorri amantaa kana shoorri koo keessan jiru obsa. Shoorri koo keessan jiru jiraam xiqqaattus jechuudha. Shoorri obboleessa koo amantaa Ortodoksii hordofu tokko kan Pirootestaantii hordofu tokko keessan jiru jira. Amantaa waliif kabajuun rakkoo miti obsa. Ati waaqeffatummaa kabajadhu ittiin boon ittiin koori kan Oromootti jedhi garuu ani Oromoodhaa fi Araba naan jechuun gad dhuftee waan biraa keessa nama galcha. Wallaalaan akkan jenne wallaalaan tokko goraan godhe jenna. Wallaalaan 3, 4, 5 ja'a godha gaafa deemu it is so expand. Kuni rakkoo guddaadha jechuudha obsa. Wanti nan amma fakkeenyaaf akka amantaa kanaatti hoogganaan gad bahee wantoota kana uummataaf dhimma jiru kana ifa godhu wahii hin jiru jedhee wanni si gaafadhee fi narra situ beeka sii galee. Hayyoota sana wajjin situ wal beeka. Akkuma sana ammoo ibsa wannoon akkasaa warroota baasu sana jabinaan narra kan beeku si waan ta'eef gad bahanii waan deemu kana uummataaf kan ibsa godhu qaamni ibsa godhu wayii hin jiru gaafii jedhu ampaasatii fi kanan si gaafachaa jira obsa. Dhugaa dubbachuu fi abbootii amantaa kan hordoftoota amantaa Islaamaa kan Musliimotaa kan Kiristaanotaa kan Pirootestaantii irra caalmaa beeka kan waaqeffattootaa beekurra jechuudha. Egaa akkuma duraan jenne waan duraan dibame tokko daaraa isaa dhahanii barsiisaa jiru malee waan hagasmar kompiitaantii akka hin taane gaarii gootee beekta. Garuu sirni sun ni jira isaan arrabsoo hin deeggaranii isaan kallattii biraadhaan socho'aatti jiru. Mee peejii dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa seenaa too ilaala.
waa'ee oolmaa isaanii, waa'ee ijaarsa isaanii, waa'ee nama isaan jalaa hidhame, waa'ee nama isaanii hiikame kana dubbaturraa kan hafe amantaa biraa xiqqeessuudhaaf akka dhaabbataatti wanti isaan godhan hin jiru. Bara hordoftoota amantaa san hooggantoota miti hin barkan kan iyyuu maxxansu admiinotatu maxxansa. Admiinonni sun iyyuu sadarkaa kanatti of eeggatanii waa'ee amantaa isaanii qofa dubbaturraa kan hafe siyaasatti illee hin bu'an. Amma ati akka Ustaaz Raayyaan faanii waa'ee siyaasaas hawaasummaa Oromoo dubbatanitti isaan gadi bahanii pablikiin dubbatan. Hawaasummaadhuma iyyuu jechuudha akka Ustaaz Raayyaan faan dubbatanitti. Kana maaliifan siin jechuudhaaf barbaade baay'ee of eeggatu dubbachuudhaaf hin ariifatanii dubbachuudhaaf baay'ee qusatoodha dandeettii dubbii gaarii qabu garuu gadi bahanii hin dubbatan sooshaal miidiyaa irratti baay'inaan hin jiran. Walumatti dubbachuudhaaf akka poortaalii isaaniitti itti fayyadamuudhaaf sana jiru. Kan ala jiru waabeenis akkamitti sheekamidha kanniisa sheekamidha. Waabee baddeedha baay'inni ishee. Kan deemtee bakkeedha deemtee ilaaltudha siin akka abuurraati hojiin baay'inni isaa akkasidha. Akanan beeku jechuudha. Anillee kanan afaan guutee waa'ee amantaan dubbanne fakkeenyaaf utuu anaafati dhimma Oromummaatii fi dhimma kaarentii ishuu kana dubbanna ta'uudhaa baateeti dhimma amantii dubbanna taanaan ani baheetiniin barsiisa amantii fidaa jechuudha. Atis barsiisa amantii miti jetta waan jedhee wanta ni yaadu fanan. Inni hin bahu yoo ta'e fakkeenyaaf isaan gad bahanii dubbachuun barbaadanii yoo jettu fakkeenyaaf ammoo obsaatu jira. Obsaan badii wayii balleesseera jedhu. Umrii isaa andareejiidha jedhu. Andareejii jechuun responsibilitii inni fudhatu hawaasummaa keessa sooshaal laayifii keessatti baay'ee gad bu'aadha. Obsaan badii inni raawwate obsaa osoo hin taane kan itti gaafatamummaa fudhatee iyyaafatamu abdii isaadha jechuudha yookaan abbaa keeti jechuudha. Anis Muhammad yoon badii raawwadhee umriin kiyya itti gaafatamummaadhaan hin geenye yoo ta'e abbaa kiyyatti dhufa jechuudha. Huseen yookaan abbaa zinaaf nama jedhamutu qoratamee dhufee jechuudha badiin isaa raawwate Muhammadiif itti gaafatamu jedhama akka seeraatti jechuudha akka dambii ilma namaatti. Kanaafuu warri sun dhufanii fuulduratti ba'anii hin dubbatan yoo ta'e uummataaf ibsa. Fakkeenyaaf amma wallaalaan na arrabseera jechuudha. Yoo naqee waliin dubbadde caalattuu kan silaa daran na arrabsuu danda'a waan ta'eef isa wajjiniif wanti dubbachuu danda'u hin jiru. Sii galaa jira miti nama amantaa sana hoogganu bakka bu'ummaan amantaa wal fakkaatu warri hordofan dhufanii hordoftoota amantaa kanaatiif ibsa wayii osoo godhanii hanga tokko uummanni kun tasgabbaa'uu danda'a. Garuu hanga yoonaatti wanni waan tokko dubbatame hin jiru. Guyyaa mara arrabsamaa oola. Sii galaa jira miti hordoftoota amantaa kanaa keessa. Hin deddeebi'e miree deddeebi'e. Obsaatis kana jedheessitee beekte miidiyaa hawaasummaa qixa waliin fayyadamaa jirta. Niwutiraal taatee ilaalta yoo ta'e jedhe dhugaa rabbii gubaan kuni waan callisee akkanatti ka'aa jiru sitti hin fakkaatin obsa ni beekta. Miira kiyya ni beekta. Jaalalli Oromummaadhaafis qabu kabajan amantaa birootiif qabu sii galee jabeessitee beekta. Garuu wanni kun deddeebi'amee jira. Baay'ee deddeebi'amee jira sii galee. Hojii marii sanaa fi wal hubannaan dargaggootaaf abbootii amantii gidduutti akka ta'uu fi guutummaa guutuutti kan barbaadu qaamni jajjabaan jira jedhee yaadu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akkuma waliigalaatti iyyuu akkasii akka amantii qofatti tun taane akkuma waliigalaatti iyyuu aniifati iyyuutu magaalaa tokko keessa jiraannu akka walitti dhufneef baariyeeriin jiru guddaadha utuu walitti dhufnees rakkoodha. Hundaafuu miidiyaan immoo miidiyaan jiroota kana lamaan wal duukaa dhufee wal qixa isaan waamee wal duukaa akka isaan ibsa kennan godhus hin jiru waan ta'eefu sun eda'amee baay'ee rakkoodha gara fuula duraatti hin furama yoo ta'e akkaataatti waan kana irratti deebii kenna. Amantiin yeroo baay'ee maal amma namni baay'ee waltajjiitti wal baasee bar waan baay'ee waliin jedha argiteette yoo ta'e ati muummicha ministeeraa warra sobdootaati raajii sobdootaati anta yaasatanyooch xaqlaa ministeer nafaa jedhanii bar walitti dubbatu miti miidiyaa irratti namni lama dhufee bifa kanaan walitti haa dubbatu parsonaalitii isaatii fi ilaalcha isaa irratti akkasitti walitti haa dubbatu. Akka sunna ta'uudhaaf immoo miidiyaan amma yoonaa mijataa miti. Oromiyaa miidiyaaleen mootummaa waan isaan dubbatan ni beekta. Miidiyaaleen dhuunfaa immoo maachuriitii isaaniitii fi humni isaan qaban ni beekta waan ta'eef gara fuula duraatii fi rabbaa beeku. Asuma sooshaal miidiyaa irratti iyyuu finneenii mariisifnanii dubbisna ta'uu danda'a. Hagasitti garuu obboleessi obsaa himnichi andareejii ta'e na arrabse jettee maaloo obsaatti bu'uurraa xiqqoo ishii of walisa qusannu. Gama keessaniinis namoonni jecha jajjabaa daddarbatan ni jiru. Iskiriinshotiiwwanii fi miseejiiwwan ana biraallee utuu siif ergamaniiti. Fakkeenyaaf aaruun barbaadu waan nan ta'eef namootaan kanaan dura baay'ee jaalladhu garuu immoo dhufanii waan akkasiiti jedhan anfreend godhe maaliifin anfreend na goote. Bilook faa godheen maaliifin bilook na goote lafatti faa waliin jennee walii wajjin dubbannutu ture. Jechoonni akkas akkasii terminoloojiin ati akkasitti fayyadamte kuni amantaa waaqeffannaa hin ibsu. Tarii namoota wayii abaluutti aarteetta ta'uu danda'a. Akkasittiin garuu yaada kee ibsachuudhaa hin qabdu jedhee faa walitti dubbannaa jechuudha. Saniif akka sanatti akka ta'uufi dura wal arrabsuu dhiisuudha bakkaan ati namni si madeesse deebitee hawaasa sana madeessuu dhabuudhaaf of eeggannoon godhamee garuu nama dubbate sanatti kallattiidhaan ati fakkeenyaaf
amma warri kosiidha wajjiniin teessanii kaatan hoggaa jedhamu amantaa biraa hundumaan jedhamee amantaa muslimaatiin yookiin immoo amantaa islaamaatiin akkan jedhamnetti yaaddama. Nama sana hundumaan iyyuu akka waan qulqullina isaa hin eegganneetti dubbachuudha mannaa walitti duuchanii dubbachuudha mannaa utuu dhiifamee utuu ati abaluun kun akkasi jedhamee gaariidha. Akkasittan beeka akkasittan hubadhaa jechuun barbaada. Naa galatoomii ulfaadhumaan mee kiyya kana caalma siin hin jedhu garuu jechan guyyaa darbuuf jecha jechan darbine akka waliin madeessinin sodaadha. Ana qofatu hin taane walumaa gala keenya.